السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota keenya har'a waan akkaan isin fayyadu silkii keessan keessaa waan silkii keessa jiru akkaataa hoggaa itti bantanitti isin fayyadu dhagaan silkii keessanii hagam takka dafee akka hin dhumne 85 irra ga'ee achii ol fudhachuu diduu fi silkiin keessan daftee fudhachuu diduu akka furmaata itti argattaniin isin barsiisa. Waliin haa daawwannu. Egaa hordoftoota keenya silkiin keenya bifa kanaan kan argamu kana jechuudha. Kallattumaan amma silkii keenya dhufnee seetingii asitti isin argisiisaa jiru kana jala seennaa al tokko goxxuuneeti. Seetingiin kana jechuudha bifa adda addaatiin argama silkiin keessanii. Amma baatirii qajeelu jala dhayina jechuudha. Bakka baatirii jettu jala seennaa jechuudha asi. Gubbarratti argamu kana hunoo baatirii qajeelu kana deebinee baatirii jiru gubbarraa kanarratti gadhoonne jechuudha. Achi booda amma fakkeenyaa fi kan gubbarraa kun protect baatirii qajeelu kuni 85 inni kun yoo akkatti itti banaa jiraate 85 ol silkiin teessan chaarjii hin fudhattu jechuu 85 irraa hogga geesse ni dhaabdi. Bifa kanaan yoo itti banamee jiraate akkatti cuftan jechuudha. Silkiin teessan amma haga 100 fudhatti jechuudha. Inni itti aanu baatirii hagam takka akka qabu gubbarratti mul'isutu kana show baatirii percentage qajeelu kana bifa kanaan amma yoo cufame akkuma argaa jirtan hin mul'isu jechuudha. Isa itti bantan hoggaa inni itti baname silkiin teessan baatirii hagam akka qabu ni mul'isa. Inni sadaffaan silkiin chaarjii dafee hin fudhanne chaarjiing saayitingii qajeelu kana jala seennee fast chaarjiing qajeelu kana amma fakkeenyaaf silkiin tiyya dafee chaarjii hin guutu jechuudha. Hoggaa akkatti itti bannee silkiin keenya dafee chaarjii guuttataa jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoolee barsiisoo biraa akka kallattiin isin bira ga'uuf Aslii Teknoo subscribe like share gochuudhaan nu faana turaa nu hordofaa isiniin jennaa galatoomaa.